Ashama akkam nagaa jirtan hundi keessanuu har'allee viidiyoo gabaabduu isiitiin walitti deebinee jira. Qabxii takka lama jennee qabannee walitti deebinee jira. Warreen chaanaala qorataa teeknotiif haaraa taatan subscribe gochuun akka eegaltan viidiyoo akka eegaltan like tuquu hin dagatinaa isiniin jenna. Yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif share godhaa, yaada qabdan komentii jalatti nuuf barreessaa, nu jajjabeessaa isiniin jenna. Waa'ee waraana kaabaa irratti qabxii lama sadi takka isiniif qabannee dhufnee jirra. Kanaafuu warreen deeggartoota wayyaaneetii fi deeggartoota PP deeggartoota shaneetan hundaafuu waan natti fakkaatee isiniif qabadhee dhufeetin jira. Hamma dhumatti akka na hordoftan kabajaan isin gaafadha. Intiroo gabaabduu tana booda walitti deebina. Ashama walitti deebinee jirra. Waa'ee waraana kaabarraa Oromoon lolli kun yeroo lammaffaa fi Oromoo waan dabreerraa waa barate natti fakkaata. Lammiin tiyya waa barate natti fakkaatti. Lammiin tiyya waan dhugumatti waan dabreerraa waa barate natti fakkaata. Dhaloota qubee jechuun akkana. Sii gala. Dhaloota qubee jechuun akkana waa hundaa waan itti dhufu waan itti deemu hunda kan beeku jechuudha. Kana jechuun kiyya maal jechuudha? Waraanni kun yeroo lammaffaaf Itoophiyaa keessatti deebi'aa jira. Warreen wayyaanee jala fiignee harka dhayaa turre anumarraa tokkoyyuu ani akka mataa kiyyatti akka nama dhuunfatti takka wayyaanelleef harka hin dhoonne harkallee dhaan jiru dhawulleef hin taa'u. Wayyaaneen kalees diina Oromooti, arras diina Oromooti, gar fuuldurattis diina Oromooti. Kana dhaloonni beekuu qaba. So kanaafuu maal gochuutu nurraa dirqama? Maaltu nurraa eegamanu? Wanti nurraa eegamu waraanni akkuma beekamu yeroo ammaa banamee jira. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa kan mootummalleen xiyyaara gargaarsaaf wayyaaneef karaa Sudaaniin gargaarsa fiduuf deemu buufne jechuu malee wanta ragaa qabatamaa viidiyoon gadi bahee hin agarre. Waraanni wayyaaneelleen yookaan juntaan waraana mootummaa boojine injifannoo magaalaa kanaa qabannee jedhanii miidiyaarraa lallabanii malee viidiyoowwan dhiyaate hin jiru. Hundinuu olola. Kanaafuu nu wanni nurraa eegamu mootummaa keenya bira dhaabbannee waan dabreerraa baranne kan shanee deeggartus, kan shantamee deeggartus, kan wayyaanee deeggartus waan feete deeggare. Garuu namni aangorra jiru kun dhiiga kan keeti, lammii keeti. Qabar gaafa diinni lammii kee waliin si dhawwu deemu maal goota yoo nama dhugaan siyaasaa beeku taate diina keetiin gizee biraa walii gali diina bira irratti walii gali malee dhiiga kee obboleessa keetii irratti waliin galiin abadan asii miti asii gadi haasi qalanii malee obboleessa keetii irratti diina keetii diinan waliin galiin. Maaliif diinni sun gaafa obboleessa kan kee irra si walii galee dha'ee boru deebi'ee si dhaa si galee si laala diinni yoo ati harka kenniteef obboleessuma kee kana badii balleessa jettee harka kenniteef boru sima san deebi'eedha. Kanaafuu warreen baandaa jala oriitan irraa of qusadhaa. Waraanni nu gara mootummaatiinis gara wayyaaneetiinis karaa waraana bilisummaa Oromootiinis waraanni akkuma tana dura jaa turre uummata Oromootiif bu'aa takka hin qabu. Kanaafuu waraana dhaabee namuu karaa nagatti deebi'uun barbaachisaadha jennanu akka mataa keenyatti. Yookaan akka nama dhuunfaa tokkotti. Kanaafuu biyyi hin diigamtu. Itoophiyaan kalee gaafa Minilik gaafa dargii sanuu biyyi gaafa asilaan addunyaan guutuun koloneeffamte sanuu kolonii Xaaliyaan jala turte sanuu Itoophiyaan hin gabroonfamne hin koloneeffamne. Kana jechuun maali? Itoophiyaan biyya waraanaanis uf dandeesse qabeenyaanis gadi buutu yoo taate waraanan uf dandeessuudha. Sigala. Kanaafuu warri biyya diigna jettan hayyoonni keenyas kaleerraa ka'ee har'as borus guyyaa tokko biyya diinna jee namni qabsaa'ee hin jiru. Maaliif qabsoottaa warree biyya diiguu taate? Ani kan na dhibu warri shanee deeggartan yookaan waraana bilisummaa Oromoo deeggartan. Waraana bilisummaa Oromoo jibbuuf isin hin jenne. Waraanni bilisummaa Oromoo dhiiga keenya ilmaan obboleeyyan keenyatu bosona jira, abbootii keenya bosona jira. Kanaafuu waraanni kunis wanni ala taa'uuf ummata kiyyan bilisa baasa, ummata kiyyan cunqursaan nafxanyaa yookaan cunqursaan
diinaa jalaa baasa jee bosona gale waan barbaadu san dhabnaan saba ufiitiif je'eeti malee waan biraatiif bosona hin galle. Kana jechuun waraana bilisummaa Oromoo hin deeggaru jechuun nan jibba jechuu miti. Ka ji'aa jirru Abiyyis diina keenya jennee ofirraa fageessoo osoo hin taane badii balleesse jennee waraana bilisummaa Oromootis balleesse yookaan diina keenya jennee ofirraa qabu osoo hin taane isaanis ufi qabne isaanis ka qabsaa'aniif biyya diiguufi miti biyya jaaruufi malee biyyi kan diigamtu yoo sabaa sablammoonni achi keessa jiraata sun hundi irra walii gale malee sabni Amaaraa tokko ol ka'ee biyya diiguu hin danda'u sabni Oromoo tokko ol ka'ee biyya diiguu hin danda'u dhugaa dubbatuuf namni biyyi tun Itoophiyaa ni diinna jee yeroo ammaa kana keessatti socho'aa jiru mootummaa leencoo ol qabee socho'aa jiru nuyi ilmaan Oromooti. Biyyi maaf diigamte biyyi yoo diigamte nu maalirra jiraanna biyyi diigamnaan nulleen diigamne gorsa hayyuu laalladha haasaa hayyuu laalladha waan hayyuun dubbatu ilaalladha yoo ufii waan takka beekuu baata waan hayyuun keessan dubbatu ilaalladha karaa Jawaar Mohaammed irra deemu ilaalladha. Abiyyiinis goota keenya dhiiga keenya obboleessa keenya yoo nuun faarsin yaa nuun nuu faarsa yoo nutti qabne yaa nuuf nuu qabu nu ofirraa fageesse innis nurraa fagaate obboleessa kan keetis bar yoo ati irraa fagaatte obboleessi keetis sirraa fagaata kun ifa ani kana akka mataa kiyyatti ifa kun anaaf maaliif nu irraa fagaate nurraa fagaate ka itti dhiyaate qabata hadiinas yoo ta'e nama isatti dhiyaate qabata mootummaan kanaafu biyyi hin diigamtu ka diigamu sirna Itoophiyaan kun irra jaaramti sirna nama nyaataa ka jaare kutee du'e Abiyyi miti bar ka jaare Oromoo Abiyyi miti ka jaare gaafa wayyaaneen biyya bulchitu maa biyya diigana jettanii gugatina gaafa Minilik Dargiin Haile Sillaaseen biyya bulchu maa biyya diigana jettanii gugatina jaarraa abbaa gadaafaan bar gaafa Dargii ka qabsaayan biyya diigana jedhanii hin qabsoonne bar sirna kana ofirraa buufne mootummaa kana ofirraa buufne mootummaa biyyaaf ta'u kan sirna dimokiraasii Itoophiyaa keessa babal'isee biyya teenyas Oromiyaa wala boomte Itoophiyaa jalatti qabeenya keenya irratti uftaanee jiraannaadha malee mirga keenyan kabajamnee biyya teenya irratti Oromiyaa irratti bullaadha malee Oromiyaa diinna jedhee namni qabsaa'ee hin jiru elamoon Itoophiyaan diiga jee qawween dhukkaafne sirna gabrummaatiin cabsa jee qawwee dhukkaase malee jaarraan ka bosona seene saniif miti saba kiyya cunqursaa jalaa baasa jeeti malee sigala kanaaf warri biyya diinna jettan biyyi hin diigamtu biyyi ka diigamtuun saba tokkoon osoo hin taane saba sablammii achi keessa jiru hundaa walirra walii galamee diigama kanaafu dura qabsaa'uun dura seera qabsoo baradhaa itti yaadaa sammuu teessanitti maaliif hin qabsaa hoggaan qabsaa'ee qabsoon tiyya galma geesse maaliin godha saba kiyyaaf maaliin hojjedha maaliin bu'aa buusa kara kamiyyoon qabsaa'ee rakkoo saba kiyyaa kana furuu danda'a jaati itti yaadaa dura osoo qabsootti hin seenne osoo iyyuun faayidaan fiddu warri feesbuukaa fi kara hundaa sooshaal miidiyaan iyyuu sooshaal miidiyaan biyyan bilisoomsu kana qabadda akka biyya ka bilisoomsu beekumsa hayyummaa diinagdee qabaatuudha dura Oromoon diinagdeen hin bilisoomne dura diinagdeen haa bilisoomnu diinagdeen haa jaaramnu waraanan haa jaaramnu kan nu baasu kana malee silaa otoo beennee mootummaa kana qabannee waraana jaarratuutu nurra dirqama diinagdee wal jaaruutu nurra dirqama malee biyya diinna namni jedhu ofiif diigamta malee biyyi hin diigamtu kana sammuu keetitti bareechi kanaafu nuti Abiyyi yoo gocha isaati jibbinees abadan waraana wayyaanee waliin irratti hin dullu abadan ilmaan Oromoo namni dhugaan Oromoo ta'e waraana wayyaanee waliin biyya diinna warri jettanii gugattan kasaaraa argamne kasaaraa sheenaa isinirraan dhumne itti galuu deemtan namni kun hanga dandame Oromoof tattaafatu jira Abiyyiin nama lola keessa guddate Abiyyiin nama taphaan seenaa Abiyyiin hin barannee jettan kan baratin isini kana ummataan hin burjaajessina Abiyyiin gurra isiniif hin qabu abbichuun gurra isiniif hin qabu kanaafu namni Abiyyiin hin baranne akka Dr. Ittaana Moyendu kana dura mucucaate tokko deebi'ee Jawaar mucucaannaa Jawaar Mohaammed Jawfumaa mucucaateeti
amma waan sanirraa haasa'uu hin dhufne hordoftoota fi kabajamtoota kaniin isiniin jedhu abiyyiin hin baranne namni jee hawaasa burjaajessuuf malee namni dura biyya bulchuufu sadarkaan barumsa isaa ilaalame dookumentariin isaa ilaalame duubni isaa baakgiraawundiin isaa ilaalame biyyi itti kennamti. Abiyyiin akka barate wanti ittiin beekuu dandeessu si gala otoo baratuu baate isaan sunu aangoo san gaaf duraa ittiin kennan hubadhaa kana. Nama Oromoo keessaa Lammaa Magarsaa silaan Lammaa Magarsaa aangoo san dabarsee hin kennuuf akka barumsa irra qabu beeka, akka dandeettii irra qabu beeka, akka siyaasaa itti biyya bulchan irra qabu beeka. Nama barate akka ta'e beeka, akka siyaasaa tana keessa ture beeka. Saniif dabarsee kenneef malee hubadhaa jaalatee hin seenaa. Oromoon hundi irra waliigalee itti kenne bulchaa jira irraas. Maa sobda kalee afaan Oromoo Finfinnee keessa barsiifamaa jira. Ilmaan Oromoo afaan Oromoo dubbataa jirti. Musliimni yoom takkaa bahee akka baranatti Finfinnee keessa salaate, yoom takkaa masqala addabaabayii irratti bahee musliimni akkasitti hiriire bahee salaate, yoom takkaa faxuura guddaa akkasii Finfinnee keessatti Oromoon musliimni faxaree beeka. Maa sobdan dhugaa maan dubbanne dhugaa namaa kaayaa. Gaarillee dalage hamtullee dalage mootummaan fedhe Jawaararra kan jaalanu kuyyoo aangorra ol bahee wallaahi badirraa hin qulqullaa siniif hima. Akkanuma irra duuluu teessa harkaa qaban ni qabatan ni jabeeffatan irratti diinagdeen jaaramta, siyaasan jaaramta, beekumsaan jaaramta. Gaafa mootummaa san kuffisiin dhuftee kuffe kalee jaaramtee jirte jechuudha. Isuma san qabattee maal goota dabareedhaan itti ol baata. Jawaar Maammal laalladhaa kalee akka inni itti dubbataa ture eefa maneedhaati bahe immoo akka inni itti dubbataa ture istirateejii isaa laala. Istirateejii inni ittiin deemaa jiru ilaalladhaa. Har'a maal leellisaa jira hubadhaa. Kanaafuu mootummaan keenyas nuuf haa jiraatu. Nuti diina waliin abadan irratti hin duru. Dr. Abiyyi irratti abadan diinni tana keessa nu argata. Waraanni bilisummaa Oromootis hanga dandamenu dhaabbadhaa jennaan. Wayyaanee waliin Abiyyittiin duulinaa dhaabbadhaa. Abiyyiin osoo waraana bilisummaa Oromoo balleessuu barbaade ilmaan Oromoo wallaahi torbaan tokko ittiin fudhatu ni balleessa. Garuu inni nafxanyaa sobee hanga jabaatuuf si gala waan nafxanyaan barbaadu fedhii nafxanyaa guutaa fi Oromoo tana saba kiyya jeefu jalatti hammataa jira malee Oromoo keessan godhaa jira malee akka nafxanyatti ifa bahee godhu sanitti waa hundaa Oromootti ifa bahee yoo godhe diina hedduudha. Diina hedduu jira Itoophiyaa keessa. Itoophiyaa ni beektan saba tokko miti ka keessa jiraatu. Kanaafuu Abiyyiin har'a waan hungoonee ilaalina. Abiyyiin waa guddoo nu godhe dirree siyaasaa nuuf bal'atte. Qeerroo hidhee gadhiisaa jira. Qeerroo hidhuun akka nama yuunivarsiitii seenee achi bahee jechuudha. Jawaar Mohammad ilaalladhaa. Akkamitti akka eefa mana hidhaatii bahe akkam beekumsa akkamiin akka inni bahe akkuma inni manni hidhaa qoraasuma dhiiraati jeesanitti qoraafamee gingilfamee abbaye hubadhaa kana. Dubbiin barumsa keessa hin jiru. Kanaafuu namni Abiyyiin hin baranne jahu uf sobee jechuu barbaadeet hawaasallee hin sobne. Hawaasni isin jala baree jira. Warri sooshaal miidiyaa irraa iyyinu kun hawaasni nu jala baree nu jalaa deebi'ee kara Dr. Abiyyi deebi'ee jira. Maal gootan? Wanni godhamu hin jiru. Kanaafuu dirqama mootummaa kana bira dhaabbatu qabna. Waraanni bilisummaa Oromootis wayyaaneen ati har'a waliin dhaabbattee mootummaa kee dha'uu deemtu kana boru si dhootti guyyaa tokko Finfinnee keessa miilan sin dhaabbachiiftu. Waraanni bilisummaa Oromoo bara 1990 kanarra cimee humna paaworii guddaa qabatee Finfinnee seene. Garuu caphee xaakiratti dhumee wayyaaneen cabsitee kanaaf yaan baaftellee biyyaa baaftee dabarsite. Kanaafuu sanirraa hubadhaa, sanirraa waa baradhaa. Wayyaanee jala fiiguu dhiisaa. Wayyaanee jechuun baakteeriyaadha. Wayyaanee jechuun bofa. Wayyaanee jechuun qaajibbu. Wayyaanee jechuun kanniisa. Afaanin si qabdee hudduun si ciniinti wayyaaneen. Kanaafuu wayyaanee namni amane nama kanniisa amanee ofirra kaayee jechuudha. Nama bofa amane, nama buutii amane, nama qaajibbu amane
nama baakteeriyaa amanee garatti of dhiise akka natti horu jee garuu inni ni hora guyyatti meeqa dhala wayyaaneen akkas wayyaaneen arra siyaasaaf nutti fayyadamte waraana keenya fayyadamte malee otoo abiyyiin kun caphee guyyaa takka waraana bilisummaa Oromoo Finfinneen seensu abiyyiin isin balleessuu wallaaleetii miti sabni namni kun waraanni kun gaafa diinni natti ka'ee saba kiyyaa narraa gara dhaquun qabu ufittiin qaba obboleeyyan kiyya bosona jira jee isin dhiise malee isin wallaaleetii miti ni beena qawween isin lolaa jirtaniinis qawwee mootummaati kana dhibbaan dhibbatti beena soo kanaafu irraaf qusadhaa wayyaanee jalaa deebi'aa piliis wayyaanee jalaa deebi'aa wayyaanee jalaa deebi'aa kanuman isiniin jaa warreen wayyaanee deeggartaniis piliis mootummaa keessa waliin dhaabbadhaa mootummaa waan guddoo dalagaa jira mootummaa keenya waliin haa dhaabbannuun isiniin jaa wayyaanee balaaleffadhaa seerri amma Itoophiyaa keessatti deemu wayyaaneen diina keenya wayyaaneen diina ilmaan Oromooti jennee balaaleffatuutu seera waraanni bilisummaa Oromoo dhiiga keenya abiyyiin obboleessa keenya aangoo harkaa qabna arra barnaftenyaan Oromoo gaalaatu 4 kiiloo jira jetteeti nu sodaataa jirti hubadha kana hubadha jechi tokkichi Oromoon gaalaatu 4 kiiloo jira naftenyaan nun jettu sun bichaa nu gahaadha silaa osoo nama siyaasaa beennu taate kanaafu mootummaa irratti duuluu dhiifne uf haa taanu tokkummaan haa jiraannu gandummaa haa dhiifnu waraana bilisummaa Oromoollee bira haa dhaabbannu kanu bira dhaabbannu sunis qawwee nu binneef kara mootummaa keenyaa dhukkaasu osoo hin taane rasaasa nu binneef kara mootummaa keenyaa dhukkaasu osoo hin taane kara wayyaanee kara diinaa kara nafteenyaa dhukkaasu qaba malee mootummaa keenya irratti dhukkaasu hin qabun jaa mootummaan keenyas waraana balleessuun ummata Oromoo balleessuu waan ta'eef ummata kanas ofitti yaamee tokkummaa waliin jiraatu marii waliin jiraatutu irra filatamaan ja'anii kara kiyyaanii viidiyoo narraaf qabadde asumarratti raawwataa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naa jiraadhaan isiniin jaa baay baay